Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu odeeffannoo guyyaa irraa simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Pirezidaantii fi hundeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa eebbifaman. Pirezidaantii fi hundeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu Yuunivarsiitii Selektii irraa digirii lammaffaa isaanii piroojeektii manaajimentiin xumuruun eebbifaman. Obbo Sanyii Dashuu hundee irraa kaasanii dandeettii fi cimina qabaniin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeessuun gaggeessaa kan jiran yoo ta'u, barnoota isaanis pirezidaantummaan cinaatti adeemsisuun milkaa'inaan eebbifamanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa wantoota ijoo balallii asmaraa addaan kutuuf isa dirqan ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Eertiraatti taasisu adda kutuuf sababoota isa dirqe keessaa tokko maallaqa biyyattii keessaa qabu akka hin sochoosne dhorkamuu isaa akka ta'e ibse. Balalliin gara asmaraa erga waggoota 20 adda citee booda bara 2018 ture biyyoonni lamaan araara erga buusanii booda kan eegale. Hoogganaan olaanaa dhaabbatichaa Injiinar Masfin Xaasoo ibsa miidiyaaleef kennaniin dhaabbatichi maallaqa baankii asmaraadhaa qabu akka hin sochoofne dhorkamuu ibsan. Murteen daandii qilleensa Itoophiyaa dhaga'amuun dura aangawoonni Eertiraa fulbaana 30 bara 2024 eegalee xiyyaarichi gara asmaraa imalu akka dhaabbatu ibsanii turan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu guyyaa kaa'ame dursee haala mijataa hin taane Eertiraa keessatti isa mudatee fi to'annoo isaan ala ta'e irraa kan ka'e addaan kutuu isaa ibse. Baatii adoolessaa keessa siivil aaviyeeshiniin Eertiraa maallaqa dhaabbatichi baankii Eertiraa keessaa qabu gara Itoophiyaa akka hin fudhanne dhorkuu isaa baankiirraa dhaga'uu Injiinar Masfin dubbataniiru. Ji'a tokko darbeef maallaqa baasuu hin dandeenye baankichi akka hin baasne dhorkamtaniirtu nuun jedhe. Baankichi siivil aaviyeeshinii Eertiraan akka biyyaa hin baane dhorkameera jedha jechuun dubbatan. Haa ta'u malee sababa dhorkameef siivil aaviyeeshinii Eertiraaf gaaffii irra deddeebiin dhiyeessan deebii osoo hin argatin akka hafe dubbatan. Hagayya 31 galii gurgurtaarraa argame galchuuf yeroo deemnu herreegni baankii keessanii guutumaa guututti dhorkameera galchuu malee baasuu hin dandeessan nuun jedhan jechuunis dubbatan. Maallaqa Eertiraadhaa baasuu qofa osoo hin taane Eertiraatti tajaajila akka hin arganne dhorkamuu hojii dhaabbatichaaf rakkoo jabaa uumuu dubbatan. Daandiin qilleensaa qajeelummaan imaltoota Eertiraa tajaajiluuf carraaqeera. Haa ta'u malee deebii gaarii waan hin arganneef addaan kutuuf dirqamneerra. Kanaanis baay'ee gaddineerra jedhan. Imaltoonni keenya maamiltoota isaan kabajnu sababa kanaan ni danqamu jechuun kanneen dursanii tiikeettii bitaniif maallaqni isaanii guutumaan guututti akka deebi'uuf beeksisaniiru. Injiinar Masfin ibsa kennuun dura daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa baaseen balallii akka dhaabuuf jechuu fi kanaanis gadduu beeksisan. አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ ገንዘብ ከሽያጭ የተሰበሰበ ገንዘብ ወስዶ ሊያስቀምጥ ሲል ማስቀመጥ አልከለከሉትም። ግን ባንኩ ገንዘብ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ እንዳትወስዱ ታግዳቸዋል የሚል መረጃ ሰጡን። እንዴት ሊታገድ ይችላል? ማን ያገደው ብለን ስንጠይቅ በኢትዮጵያ በኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ደብዳቤ በተጻፈ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገንዘቡን ወደ ኢትዮጵያ እንዳያወጣ ተብሎ የተጻፈ ደብዳቤ ኮፒውን ላኩልን። ባንኩን በተደጋጋሚ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ገንዘባችን ሊያዝ አይገባም እና ልትለቁልን ይገባል ብለን ጠየቅ። ባንኩ ግን አይ እኔ ከሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ጋር ተነጋገሩ እንጂ እኔ አልለቅም ብሎ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ገንዘብ ማውጣት አልቻልንም። ላለፈው አንድ ወር በላይ ይሄንንም ጉዳይ የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን እንደገና እንዲያየው ደብዳቤ ጻፍ። እባካችሁ ገንዘቡ ሊያዝ አይገባም፣ ገንዘቡንም ልቀቁልን፣ መጠን እንመካከራል። ለዚህም ምላሽ አልተሰጠንም። እንደገና ሊያዩት እንደገና እስቲ ያስቡበታል ብለን በራራችንን ቀጠል። ቅዳሜ ዕለት ያለፈው ቅዳሜ ኦገስት 31 የጣቢያችን ኃላፊ ከሽያጭ የተገኘ ገንዘብ ለማስገባት ሲሄድ ባንኩ ከዚህ በኋላ ሂሳባችሁ ሙሉ በሙሉ ብሎክ ተደርጓል፣ ለአገር ውስጥ ክፍያም መጠቀም አትችሉም፣ ማስገባት ብቻ ትችላላችሁ የሚል ከባንኩ ተነገረው።
Gondaritti ajjeefamuu daa'ima waggaa 2 balaaleffatan. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti namoonni hiriira bahuun ajjeefamuu daa'ima waggaa 2 Noolaawwii Zagayyee jedhamtu balaaleffataa turan. Daa'imti kun erga butamtee ukkaafamtee booda dhuma torbee darbee irratti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne maatii ishee maallaqa birrii 300 gaafatanii turan. Maallaqa gaafatame kana keessaa garri caalu kaffalameera. Garuu daa'imti kun ukkaafamtee guyyaa 4 booda reenfi ishee ollaa qe'ee maatii isheetti gatamee argamu firoonni daa'imittii himaniiru. Jalqaba namoonni daa'imattii butan birrii miliyoona 1 kan gaafatan yoo ta'u konkolaachisaa kan ta'e abbaan daa'imattii waliin dubbachuun birrii 300 akka kaffalu walii galan. Kana keessaa birrii 200 kaffalee 100 kan ta'u hafe dhumarratti reenfa daa'imattii fidanii qe'eetti gatan. Taateen kun magaalaa Gondar keessatti hawaasa mufachiiseera. Jiraattonni reenfa daa'imattii qabachuun daanditti ba'anii haqa ishee akka argamuuf gaafataniiru. Yeroo dhiyoo as yakki nama butanii ugguruun walqabatee mudate Itoophiyaa keessatti akkaan dabaleera. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa fulbaana 3 2024 baaseen namoota ugguranii maallaqa gaafachuun kan dabalee fi babal'achaas kan jiru ta'uu eere. Magaalaa Yukureen Pooltaavatti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 51 qaqqabe. Giifti dureen Yukureen Oleenaa Zeeleniskii namoonni 49 du'uu fi namoonni 206 madaa'uu himan. Egasii aangawoonni Yukureen biraa akka dubbatanitti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 51 ga'uu himan. Oleenaan haleellaan sun gaddisiisaa jechuu ibsuun Raashiyaan waan hunda caalaa gatii jabeessa kan taate lubbuu keenya yeroo hunda nurraa fudhataa jirti jedhan. Pooltaavan taate kana hordofuun gadda guddaa 3 ibsite. Pirezidaantiin Yukureen Volodymyr Zelensky haleellaa Pooltaavatti Raashiyaan raawwatte kanaan jaarmiyaan kominikeeshinii waraanaa biyyattii gartokkeen manca'uu himan. Loltoonni fi leenjitoonni waraanaa haleellaa kanaan warreen miidhaman keessatti argamu jedhamee yaadama. Zelenskiin biyyoonni lixaa meeshaalee ittisa qilleensaa dabalataa akka kennaniif gaafatan. Egaan kabajamtoota hordoftoota Caffee miidiyaa oduuf odeeffannoon guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee turre kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.